is olla kenna stay garabat stay nanno njira akkuma isin jedhe adii ture gaafa moo gaafun afur dhufu guyyaa tokko dogoggora keessa biyya kana dhufeen beeku straight direct meeshaa kiyya guuradhee biyyi tuni gurraachatti hindi matti utuu addan baafatiin maatii tutunimin direct as dhufe yeroo dhufu almost for 7-8 months still I was struggle gochaa ture maalirat struggle gochaa ture akka hawasa like just lost generation kan isin jedhuuf experiences anirraa qaburatti wala akka isin hin banneef annama wala bade jechuun yookiin kanantaan jidduu kanatti hafe ji'a almost ji'a 8dha innis maali hawasa biyya alaa keessatti hojiileen hojjetamus yeroo haasoftus biftittiin haasoftuu fi bifa understand walitti gootu qabdu biyya kana immoo gaafa dhuftus biyya kanas hojii isaa mataa addaa qaba haasawnis adda straight in haasoftuu waan haasoftuu just wanni tokko jira yoo like if you want to be honest ta'uu yoo gaafa barbaaddu namni sun honesty miti yoo kana jettu just I ask myself who I am and I knew and I knew it's a question amma yookiin like sadi arfa akka Oromoon akka Itoophiyaatti akka like anama yo gama kanaan deemu barbaadu ka gama ganaatitu like maandii kiyya keessa na jeeqa yoo garana deemu barbaada like wanni ani hojjechuu barbaadu guutuun akkami akka itti guddadhe sanatti akka itti guddadheeru straight everything is a paperwork every detail is paperwork production is gafat of to film ille gafato every single thing kan kebili kana si to hojjetu kan kebili kana si maru nama biraati kebili production itti hojjetu kan maru kan buqqisu ga biraati yero production ta'u mixeri kanas kan kakao namni mataa isaatti hojii kiyya jedhee hojjetu jira light setup and the camera recording everything namni hundinuu hojii mataa isaa qaba yeroo as gaafa dhuftu camera marte iddoo isaa barbaadde directing idhaaf gaafa dhuftu you don't have any energy naati qabdu tokko jiru wanni naati qabdu hundu set up from the beginning scribe like lighting kan camera na hojjetu siin jedhee dhufee directorati godhuuf deemtu sunuyyuu is dalagaa tokko sitti taa dhufee an kana godhachuu barbaada siin jedhe just minding kan kee akkuma jiruun wanni ati hojjechuuf deemtu lose gootee gaafa creativity kan kee fayyadamuudhaaf action jet you tired sammuun dadhabe ammoo creativity manatti yaadee dhufe sanaayyuu barreessee dhufe sanaayyuu baasuu hin danda'u is moody qaba namni hojiin hundinuu editing and the camera shooting everything moody waliin ta'a moodin kan kee dadhabdee taanaan waan tokko sammu kan kee jeeqe taanaan creativity there is no creativity yes you're losing hojjaan sun duubatti waan ati hojjetu atiin quufin edit ta'ee products ta'ee baha tokkoffaa yeroo keettiif hin taane beekumsa qabdu more baaftee hin jirtu kana immoo kan isin jedhe there is no
we don't have any team. Namni waliin teamii ta'ee akka biyya alaatitti akka teamii gaafa taatu nama shani. Jaappaan ammoo akka itti guddattu duun ta'in akka itti kooftutti waa weesii jalaan qooduu eegaleera. Shanoo taatee arfar gaarii yoo ta'e wanti tokko si mudata jechuudha. Teamwork hin qabnu. If you don't have any team, camera 5D miti, even if you have the best camera in the world with Alexia, you can't do anything. But we need to make movie together. Movies stay, barreessa stay. Kitaaba tokko gaafa barreessitan, kitaaba san keessan sana namni kudhanii yoo isin gulaale, you're lucky. Be happy. You're lucky. Namni kudhan gulaale, nama beekumsa nama kudhanii jitu dabalamee akkana godhi jedhee siiba. Hojiin kan keessan irraa namni tokko kasirraa kaasu hin jiru. That is job. Hojii keetiitu strong ta'ee ba'a. Hawaasa biraatis quality gaarii akkasitti argamuu danda'a. So gara dura generationii badee kan isiniin jedheef like akka biyya alaatitti customize everything, like every detail yoo gochuu barbaadde nama tiimii barbaadamu sana hin qabu. I was alone. Tiimii ani barbaade kattiin beeku sana hin qabu. Okay, let me try to do it the way they want. Gaafa akka Itoophiyaatti nu akka Oromootitti hojjechuudhaaf just waan beektu iyyuu just bakka tole jettee gaafa deemtu the crossing the line waan barattee asii qabduu fi tiimii asii qabdu gaafa dhuftu ammoo gammadu biyya kanatti akkanatti baratamee hin jiru akkanatti baratamee akkanatti hojjannaa siin jedhe. Maarashaa kaakayyuu kan keettiin qotaa ture asitti kan caccabisaniin lakkii warri keenya akkanumatti qotaa ture akkanatti qotee yoo siin jedhani maal akkam gootee qottoo lafti seenuu dhabde. Okay, tole. Akkasiya deemtii gaafate haa ta'u baqa waan gootuun qabdu carraatti qabdu hin jiru amanteetti achi deemuudha. Okay, jettee deemtii gaafate kan Norweetti biyya alaatti baratte sun si qaqqaba. Abdii kututta. Backup gootu. Okay. Yeah. Let me do my way. Lachuu minimize goote kanallee asii fuutee let me do it this way. Okay. I'm gonna do this way jettee gaafati. Waan sana hojjechuu barbaaddu maaltu si dhufaa? Kanaafis hin taane kanarra jirta. Suni ammoo maal inni like utuu haga ammas deemte kanatu hin deemin jidduu kanatti dhaabatta. Sababni isaas is acting haasawnis meeshaas like biyya alaatu ta'e moolii tokko keessatti waan ati barbaaddu deemtee argachuu dandeetta. Biyya kana keessatti garuu achi deemtee as deemtee barbaadda. Sanaaf ammoo namas si barbaachisa. Nama qabaachuu qabda. Every like when inni sitti hundinuu dhugaa sitti fakkaata, yes, you're losing your money. So kana ammoo maal gochuu qaba jettanii bakka sadiitti erga gama na godhe waggaa almost ji'a 8 Oromiyaa Art Institute ji'a 8 utuu hin banamin utuu waan tokko hin ta'in kaffaltii mana guddaa sana keessatti kaffaltiin akkanumaan kaffalamu ji'a 8 ture. Hojii hojjedheen hojjenne. Finally biyya maal hojjedheera akka Oromootti illee hojjedhee akka qofatti illee hojjedhee I have one choice. Okay, sirba Beetii G waraabdaa naan jedhanii like waraabuudhaaf hawwee irratti maal jedhanii kaameeraa qabadhee bahe. Kaameeraa 3 I think Red Dragon akka biyyattiittis hagammaatti waan hojjetamee hin jiru garuu akka biyyattiittis nutu qaba. Innaan waraabbii eegallee
He's a director. I'm not director. I'm a camera operator. Okay. Yaudah. በዚህ በኩል እንዲህ አርግተህ እንዲህ ተወስድልኝና ሹቲንጉን ኦኬ በዚህ ደግሞ እንዲህ ተወስድልኛለህ አንጀል ኦኬ you crossing the 118 rule እና እዚህ ሀገር እንደዚህ አይነት ብሎ ነገር በኔ ባልኩ ትላለኝ አንጀል I'm crossing the 180 rule no እንደዚህ ቆረጥልኝ እኔ እንዳልኩ ኦኬ ነው እንደዛ ከሆነ አንተ እንደምትለው ልቀርጸው ትችላለህ እኔ ጋር ማለት አው ልቀርጸው ይችላልህ do it ትከኔ like አበጆ ይገል and then he cannot operate the camera operate ኮቹ እንደኔ is red and then 5D and ወራቡ 5D and ወራቡና ካሜራ ከናኒ ወራቡ ነው ይላል right ወራቡ ነው ኦኬ ነሙጫ ወይ ናወራቢና እንጂ ለጋፈተት ወይም ወይ ገሌ just like a movie video sirba betiji okay anamma akbiya utamate akmu godelle godu uji sanan dalaga like I was sure I have yechun samu biyalat injira biyalat gafa turteltu fasit akusin injira lost generation itata era gairo murasare na kratau jadi are gafan dalga bahe just like shutter speed mal kana jadan ya already ratinar gattu እንደዚህ አድርግልኝ ጋፋ ጀደ ተርሲሶ ይገለ and finally inare are attack my camera kiyanen fudade pagode warabisanen ndaba jede Sony to kulture Sony sanan warabuni egalami is like sirbichi bare dada akitte warabamaru bare dada akitte jetama ture garu ana fintane atek like am to ko galgala ganor rajal kabe haga galgala otu itingam medin otu wanto kuntai sirbi suno jetane mate deme ergasi and production kajeda warabi wukuno waqonjiro na fulduru jira achi jira waqone barata kenne turiya manisiji keessa jeta production one warabi jedamu najbisi like sababni najbisi sefi mali toko crew wana mawlin hojjetamu sun wan injire hagan sun argamu fi aga nama ati barbad crew na gargamu just back up gode ejol kana kan isinimu jiru huji walin hojjechon like huji walin hojjechon abdi nama kuchisisu qoba hojjetutu abdi nama kuchisisu ana hammadan detanit walin hojjedda is crew wonni guddan ani sinidam walin hojjechon production irat afan ratiste guddin ratiste wan unduma akka ni tay kan entayna just an bakke sajit badesi ninjed kanorwe kanas biya kanatti samo inni sunni jira namonni magala keessatti guddataniif kan baadiyaa keessatti guddatan an oromo da jide gafa magala ras baadiyaa ras dufe hojjechoo barbaadu kan isaa sanitti naman ebalutti haasenuuf yookiin ammoo kun itti fayyadamuuf jettanii akkuma dura sinitti misana waan tokko dhubatti deebina waan hunda luz gootan kennatti hintaan kan isaanitti hintaan waan qilleensa irratti afnaa jechuudha waan itti amantan kan isaanitti itti amantan do it garu you will be back up akka keentaanitti gaafa tokko feel gootet inni deebita yeroo sanatti ammoo ni gaafata jechuudha advice nani sinif qabu kanuma mamma akka tokko sinii dabala mammaakni ani sinii dabalu gabaabaadha namichatu sangaa tokko qota
sangaa sana sangaa tokko alarraa namarraa fudhateeti kan qotu sangaan tokko ammoo kan ittiin qotu jiru inni sun jalaa badee maal ta'a sangaan kun na jalaa badee jennaan sangaa kanatu barbaaduudhaaf magaalaarra naannoo yaa waaqa lafa na fudhadhu jedhe lafa tana keessa yaa rabbi waan ittiin ijoollee kiyya guddisuu dhabe lafa tana na fudhadhu hadaraa kennan dhiisin qofaa jedhee barbaadee dhabe ituma akkasitti deemu qilee tokkotu hin arginu akkasitti fabaa qilee sana isa keessa seene yaa waaqa yaa lafa tana ijibbaadheen jiru barbaada yaa waaqa nam fudhatini na deebisi jedheen ijibbaata baheen jiru barbaade bakkaan gaheen jiru nam fudhatini na deebisi jedhe akkasuma mammaaka kana wanni isiniif mammaake aartii keenya yeroo itti hifannu geenneen jiru yeroo hifannu waan geenneen jirreef jabaannee akka hojjannee hawaasa keenya kana guddifnu barbaada galatoomaa isiniin jechuu barbaada sa'aan qabu I think xumuramee natti fakkaata kasiin kana asirratti leencoo argaa jira aartii keessa waan jiruuf sirba inni direct godhe waan beekuuf leencoon genereeshinii amma hojii adda addaa leencoon waliin isin barsiisa okay namni leencoon beekne yoo jiraattan leencoonis sirba yeroo dhiyoo kana awaardii irratti bahee sana sirba dhiyoo kana immoo bahee kan yoo san isatu direct godhee akkasumas ammoo kan gammad yaa ittaayee yaa sirba hawwis kan direct godheedha namoota aartii keessa jirru ana dabalatee dhaamsa dhumaa isinii dhaamuu barbaadu aartiin keenya hin guddanne hin jedhina ana dabalatee anis waan jedhaa ture maafan jettee jechuu dandeettanii tun guddatinii guddate jettee maaf sobdeena hin guddate illee hin jedhina hin guddanne illee hin jedhina negatiivii isaan hin haasa'ina arra guddisuudhaaf deemaarra nuti hin guddifne jennee guddatee hin jirru yoo jenne just bakka nuti chaalenjingii nuti achi gahuudhaaf deemnu jalqaba of daangeessineerraa jechuudha guddatus nutti mul'atu nama immoo nu duuba jiruutti odeensii nu duuba jiru odeensii nuti hojjenne waa aartii hojjenne sanuyyuu akka isaan hamileen godhanne gochuu jirru aartii kan ajjeesaa jiru hawaasa caalaa aartistii keessa jirutu ajjeesaa sababni isaa maaliin inni utuma keessa seenee sirba takka baasee sirba lammaffaatu hin baasin aartii kana qeequu eegalaa jechuudha gaafa qeequu eegallu rakkinatu nu mudataa dhufa ufumaa waan nuti hojjenne jechuudha tell your mind I am like victima aartii kana nan guddisaa eega guddisuu amanetti hin guddata aartii addunyaa Hollywood miti illee amma kan beekamu isaaniyyuu guddateera hin jenne guddateera jedhaniiti miti teknooloojiin yeroo hundaa waan jijjiiramuuf the following the technology jiru sana arra yoo ba'e boru ganama update'itti uf godhan kana jechuun aartiin qaccee guddina hin qabdu kana hanqina teknooloojii ni qabna hanqina barumsaa ni qabna akkitti mootti guutannu akkuma duratti isiniime mammaaksa jalqaba dura isinii mammaake sun waan sadii namichi barbaadu ba'e san mammaaksa sanaanii nuti sammuu warri hojjetaa jirru akka namicha mammaaksa maallaqas ta'e hojii guddina aartiis ta'e beekumsas ta'e nutu barbaadee hawaasa irra deemee argata
kana jechuun rakkinna isaatu ta'in rakkinna jiru furmaata itti godhaate nuti yeroo hundaa negatiivii haasa'uu qabnu namni asii jirtan yookiin namoonni aartii keessa jirtan negatiivii dhiisaa positive I'm doing tokkoffaa krediitii ijoo namoo aartii kana guddisuudha takka nuti laaltanii like sammuutu isin dhukkuu galata isaanii dhabsiisu jiru galata immoo ofii hojjetaa jirrus dhabaa jira just technology akka technology'n sun guddatutti tattaafachuudha aartiin keenya guddateera just wanna tokko isinii himaa buddeena mana abashaa deemtanii utuma buddeen isin dhiyaatiin ati harkaan hin tuqin maaliif aflanyaa noo bilaa isin jedhan is a mind setup utuwaan barbee wanta akka tuqeen jirtu garuu buddeen isaa sana gaafate arrabaan qabdu mallaasi gubata baay'ee nama guba jalqaba waan buddeenni kun aflanyaadha aflanyaan bilaa silata baalka bicha yaachiin injeeraa ስትበላ እንጀራዋ እንደተባለው አፍለኛው ነው ግን የፈላሽ ነች እንጀራዋ በጣም ተቃጠለኝ ብትሆን አምነበታል ትበለዋለህ እኛታ በቃ ሲያመን ሲተን ይደንጀችው አከሶ ወሪ አርቲስቲ አርቲ ገነ ጅሯል ሐዋሳ ከነ ከሰት ሴታፕ ይወጀችው ቀም አርቲ ገነ ጉዲሱዳ ነምኒ አማ የሮ ከነት ፊልሚን ኢሳኒ ወኒ ኑት ኑ አርቲሴ ሐዋሳ ከነሞ ፊልሚ ሐዋሳ ከና አቡ ጅሩ ተቆፋ የሮ ኑቲቱ ወልመዳሉዩ like filmi abasha copy akkana kana argitani akkanatti waan hundumaayyu isaan jalatti yoo isaan caalleeyyu achuma jala jirratti beekamu don't compare yourself to like akka isaanitti compare godin compare yourself to like Hollywood akka Hollywood jedheedhaati amana gaafa isaan compare gootan gaafa maal gootan mind set happy waan nu hojjetanii jiranii we cannot beat them but if you like me you learn you think long karaa dheeraa yaaddataan ammoo you can beat them mind set happy hawaasa keenya keessatti namoonni aartiidha dhuguma kennaa qabna jettanii amantan ani kennaa qaba jedhee eega guyyaatti aman irraa jalqaba nama amansiisuu deemuu qaba utuu fitti namanin ofii kiyyaa hin amanin nama biraa amansiisuun hin ulfaataa jechuudha karaa maallaqaatiinis karaa kama adda addaaniitis successful ka ta'uu dandeenyu kanaan galatoomaa isiniin jedha sorry isinitti dheeresse Humaa miti dura ofiin barsiisaa Efreem Silashii jedhama miseensa gumii kanaati isin wajjin hunduma keessan yoo nan baree baay'ee na gammachiisaa ture garummoo actually nama eeggannu olitu dhufee kanaafi gaaffilee takka garuu nan gaafadhaa barattoota kan taatan mee harka baasaa barattoota yuunivarsiitii barattoota haayiskuulii barattoota kan taatan so baay'inaan barattoota jechuudha hojjettoota mootummaa kan taatan kan mootummaa qofa tole nama lama sadii akkasii hojjettoota kan dhuunfaa kan taatan mee tole baay'inni keessan isin dargaggoota garummoo hawaasa keenya more or less waan represent godhuu akka ta'e beekneerra so yeroo baay'ee sagantaa akkasii yoo qopheessinu haasawee booda akka audiensiin keenya gaaffii gaafatu carraan kennin ammallee carraa isin kennin garummoo gaaffilee xiqqoo lama sadii akka isaanii akka personally ka ofii gaafadhuun qabaa isa caalee immoo marii tokko asitti uumuu barbaanna marii tokko waan asitti mari'achaa jirru kun waan guddaadha na maaliif akka gammadoollee filannee maaliif gammadoon dhufee keessumaa keenya akka ta'u akka barbaanne illee xiqqoo waan isinitti himuu qabnutu jira jedheetan waan amanuufi gammadoo erga haasofsiisnee booda gara Adaamaa deemnee hojii achi hojjechaa jiru laallee turre ካሜራ ወይ ቀቀበቴ ሆጂዎችቴ ፎቶ ቪዲዮ ሳዋን አርግኔ ቱሬ ከሌሰ ደምኔት መቃ ሆጂን እኛም አዳማ ከሰጥቶች ቻዝሩ መቃ ኦሮሚያ አርት ኢንስቲትዩት አርት ኦሮሚያ ጀዱ ከነ ከምፖስ ሆጂያ ከሲያቸው ቻዝራ መነ ጉዳ ቶኮ ከሰቲ ዋን ፋሲሊቲ ፕሮዳክሽን ይፍተ ዋን ባያች ከሰቀባ ኩታሌ ጎለጎላ አደደ ኩኩቴ ኢሳን ከሰ ሳውንድ ትሪትመንት ኢትዮጀቴ ዋን ባይ nama gammachiistu achitti hojjechaa jira amma gammadoon
maaltu isaa adda godhaa kan jedhu akka amantaa kiyyatti akka amantaa ijoollee kakuutti gammadoon dirree waraanaa uummanni keenya dirree waraanaa qabsoon keenya iddoo guddaa kan itti hin kennine irratti kophaa dhaabbatee jirudha. Nama akkasiidha gammadoon. Oromiyaa Art Institute jedhee maqaa kanaatiin instituutii tokko banatee maqaa Oromiyaa jedhuun achi boonsaa hojii sineemaatoogiraafii, viidiyoogiraafii, muuziqaa, viidiyoo, fiilmii, aartii Oromoo irratti hojjechaa jiru sun akka nama tokkotti waan saba keenya hunda affect godhu kana hojjetaa jiru. Nama akkasiidhaannaa nama baay'ee dinqisiifachuu qabnudha. Hojii hojjeteetiin immoo yeroo baay'ee miidiyaa irratti afoo ba'ee yoo dubbatu ilaaltanii sababa kanaatiin maqaa isaa asii dura dhagachuu dhabuu hin dandeessu. Garuu immoo nama yeroo baay'ee miidiyaa afoo ba'uu qabudha. Akkuma ilaaltan dargaggeessa umriin kana caalullee na fakkaatu. Kanaaf no dhugaa kanaaf dargaggeessi akkasii hojii guddaa akkasii qeerrummaan kana caalu hin jiru. Qeerrummaan kana caalu hin jiru. Waan sabaa haala kanaatiin hojjechuun waan nama baay'ee boonsuudha. So dura an gaaffii ofiin qabu nan gaafadha. Dura achi booddee namni amma as keessa jiru baay'inaan dargaggeessa kaan viidiyoogiraafii hojjetaa kaan footoogiraafii hojjetaa at least interestii wayii hin qabdu aartii irratti interestii wayii hin qabdu gaaffilee teeknikawaa ta'e illee yoo gaafachuu barbaadan gaafachuu ni dandeessu waanuma barbaadan inni akka deebisuu danda'u nan beeka. So gammadu an amma gaaffiin si gaafachuu barbaadu tokko ni jira. Gaaffiin kunis yeroo baay'ee namni waa'ee siyaasaa yoo gaafatamu eeyyin ani sabboontummaan waan barbaachisaa ta'e akka ta'e nan amanaa mirga Oromiyaa mirga uummata Oromoo afaan Oromoo guddisuu aartii Oromoo guddisuu akkas jedhee namni waan baay'ee qaaqa. Garuu yoo biizinasitti dhufu tokko biizinasii isaa irratti afaan Oromoo haasa'u inaasa'u yoo Oromoon yoo dhufu afaan Oromoo akka haasa'u isa wajjin inaasa'u qofa osoo hin ta'in namni biraa akka inni afaan Oromoo haasa'u beekuun barbaadu. Wanti akkasii kun hin jira. Lammaffaa immoo akkuma amma laallee kanatti maqaalee yoo baasan tokko tokko Oromiyaa Art Institute, Oromoo Art Institute isa isaati maqaa afaan Oromoo kan ta'e maqaa ofii isaallee yoo ta'e amma maqaan isaa lataa yoo ta'e lataa viidiyoogiraafii lataa footoo akkas jedhanii baasanii. So sabboontummaan uummata Oromoo biizinasii irratti akkamitti calaqqifamu qaba tokko. Lammaffaa immoo biizinasiin kee biizinasii kan kaafeellee yoo ta'e kan stuudiyoo footoogiraafii akkasillee yoo ta'e biizinasiin kee Oromummaa keessa qabaannaa yoo kan haala maqaa isaatiin yoo kan qalama halluu kan itti dibdee akkasiin yoo Oromummaa keessa qabaatee biizinasiin kee ittiin milkaa'u jechuudha. Uummanni keenyas waan sanallee amanaa jiru. Biizinasii gaafa jettu maqaan rakkina qaba. Maqaan siidha wanni isin jedheef dura itti amanuu qabda nama amansiisuudhaafi. Biizinasii jechuun kan isaanii biizinasa ta'e kan keenya biizinasa wanni hin taaneef sababni isaa maal? Yes. Business atau mana ni kan di brand jadi makan kita itu zaman tu brand itu benda. It's like ini wah dunia rati company be kamari berwani taman ni tiba dan itu karena ada be kami juru karena asbi karena juru itu kami alat itu juga yang mungkin karena ni anak kecil makan mukafa baik wono kamu hedduu jijjiirama hawaasa keessatti fiduu danda'a. Kan isaaniitti gaafa deemtu isaan sirraa dheessaa deemanii ati ammoo itti siqaa gaafa deemtu siifis dhufeefis hin taatu. Kanaaf wanni gochuu qabdu jedhaman baay'een jiranii isa sirriitti hin beekna. Waggaa tokkotti fiilmi lama sadii deemnee ilaalla. Fiilmi lama sadiitu baay'ee kan hojjetamullee akkasii. Dhugaadha fandiin maal
maallaqni argamu fiilmii afaan oromoon hojjedhamee sodaan illee jira uummanni keenya baay'ee nuuf ilaalu jedhanii namni sodaatan hin jiru akkuma jettee kan immoo humni piroodakshinii akka fiilmii tokko hojjechuus danda'u magaalaa kana keessa firummaadhaan waan hojjetamuuf argachuu danda'u qarqaarsa na barbaachisu argachuu danda'u jedhee namni baay'ee amanee gara duubatti ofiin harkisaa dhugaadha. Garuu immoo industiriin fiilmii afaan oromootiin hojjetamu industiriin fiilmii oromiyaa keessa burqu haala kamiitiin fooyya'uu danda'a ammaan booda uummanni oromoos fiilmii at least jedhati fiilmii tokko fiilmii guddaa epic ta'ee fiilmii tokko ilaaluu akka danda'uuf ekosistemii akkamiitu jiraachuu qaba magaalaa kana keessas Adaamaa keessas Bishooftuu keessas Amboo magaalota guguddoo oromiyaa keessattis ekosistemii akkamiitu jiraachuu qaba. Akkanaan amanutti jalqabuma namni ana gargaaru hin jiru ana gargaarsa jechuun artistiin tokko akka gargaarsa barbaadu namni fiilmii hojjetu namni na gargaaru hin qabu kanaaf fiilmii kana hojjetu kitaaba barreessuu gaafa jedhu nama kitaaba ani barreessee nama na gargaaru dhabee akka jedhu barbaadu hin jedhina warra as jirtanitti illee gargaarsaanii miti kan artiin ta'u waliin hojjechuudhaan isa san nama shan yoo ta'e jaafaatti dabalanii kudha yoo ta'e aayidiyaa qaban aayidiyaan bakkeen ittiin gurguramnetti biyya kana qofatti arge bakkaatamutti aayidiyaa you can sell it malee aayidiyaa qabdanitti waan malee aayidiyaas ta'e kitaaba barreessanis ta'e fiilmiinis ta'e gargaarsaan an ebaluun waan hin beekneef aartiin waan kana hojjechuudhaaf no akkasitti guddisuu hin dandeenye. Aartiin biyya tokko like ambaasaadara biyya tokkooti. Aartiin namni ambaasaadara biyya biraatti dhaabuu barbaada. Fakkeenyaaf Ameerikaa biyya kana keessatti fakkeenya piroodakshinii guddaa qabeenya guddaa ittiin argattu ta'e hawaasa biyya kanaa gara isaaniitti jijjiiruu dandeetti yoo ta'e biyya kana keessaa qabaatte ambaasaadara as jiru kaaftamoo piroodakshinii kaaftatu jetteeni ambaasaadara sana kaasasan jedha.